irra guddaa seerni gadaallee yeroo cabu warri lafatti hafee gadaa rarraasee hambisee gadaa amma mul'atu kana hambise keessattuu giddu galeessa kanaa fi ba'a wallaggaa kana qabatee amma yeroo dhiyootti warra abbaa muudaa turani jechuudha. Warri abbaa muudaa kun booda gara qaallutti of jijjiiran. Qaallutti gaafa of jijjiiran maal fidan? An kiristaanni kiristinnaa fide isaan ammachiisaa fidan akka seenaan Oromoon banne jechuudha. Amma namoonni baay'een yeroo warra qaalluu gadi xiqqeessanii warra qaalluu gadi buusanii baay'ee waan tokko waan hin hubatin haasa'an baay'ee nama gaddisiisu jira jechuudha. Namootni gurguddoon umuriin isaanii gabaabaadha warri qaalluu gabaabaadha. Gadaan diigamnaan as garagarchanii warri abbaa muudaa seera qaalluu godhan seera abbaa muudaa jecha maal namni maqaa ammachiisatiin maqaa Oromoo baasu lafa Oromootiin waan eeguu daangaa waan tokko safuu Oromoo aadaa Oromoo duudhaa Oromoo isaan kana warri eege amma tokko amma argine amma nuti abbaa muudaatu hin dhaqqabne nuti amma abbaan keenya abbaa muudaa warra abbaa muudaa hin dhaqqabne warra qaalluu dhaqqabne warri qaalluu deemanii booda gara waan biraatti ajijjiiru malee dameen kufaati abbaa muudaa warra qaalluuti. Kana beekuu qaba sabni keenya jechuudha. Qaalluu jechuun immoo nama dhiiraaf dhalaa hin jedhu innis ogummaadha. Akka amma raajuu faguu waan akkasii miti qaalluu. Suni waan booda dhufee korrojaa gara biraarraa korrojamee maqaan isaaniis ittiin badee isaanis ittiin laafani malee qaalluu jechuun warra muudarraa damee xiqqaa ta'anii gadi bu'anii aadaa Oromoo jala dhaabbatanii seenaa Oromoo jala dhaabbatanii warra isarraa nu qaqqabe maqaan Magarsaa maqaan Caalaa maqaan Dachaasaa Gabbisaa eenyu irra jennu isaan irraa nu qaqqabe Walda Goorgis akka hin baane Gabra Goorgis akka hin baane immoo utubaa kan ta'e isaan eega isaan kun dhufanii jechuudha. Kanaan mallattoon Oromoo asitti hafee fakkeenyaaf amma Finfinneen kifila katamaa tokkichi Qaallitti jedhama. Teessoo Qaallitti bakka qaalluu seentarii muummee turte ishiin jechuudha. Dubartii ta'uu agarsiisa Qaallittiin. Achumatti immoo naannoo qeeshiitti haqaa haqii laga haqaa haqiitu jira jechuudha. Haqa haqu bakkee itti Oromoon agadaayee baasu bakkee itti seerri dabe sirreeffamu bakkee itti goofni namarraa bahu goofa jechuun namni nama lubbuu namaa karaa malee balleesse waggaa meeqa waggaa torba eegaa miciica'ee jiraate booda goofni irraa bu'a qeensa isaa irraa muranii mataa isaa irraa buusanii goofni bakki itti bu'u kun haqaa haqii jedhama. Handhuura biyyattii keessa jira maqaan seenaa guddaan kun jechuudha. Garuu bakka sanatti irraa waan akkana waan biraa waan kanaa namni quban qabu jechuudha. Warri abbaa muudaa dhumarratti eega sirni gadaa Oromoo cabee qaalluu ta'an. Qaalluun immoo waan baay'ee Oromoodhaaf buuse qaba. Qaalluun inni dhugaa jecha. Warri biraa waan adda addaa keessa gashanii waan karaa adda addaa dhufe sagantaa alagaatiin dhufe sitti makanii waan maqaa qaalluu kanayyuu busheessantu jira. Michillee lolaati. Akkaan jirtu nagaa keessanii hordoftoota Michillee miidiyaa baga jiraattanii baga as geessanii baga waliin geenye warri viidiyoo keenya ilaaluudhaan namaan naqqabsiiftanii laaltanii irraa gammaddanii yaada ofii yaadannoo keessan nuu kennitan galatooma isiniin jenna. Egaa akkuma kana dura isiniin waliin jechaa turre kaayyoon Michillee miidiyaa seenaa Oromoo karaa adda addaa jallate beekaas ta'ee beekumsa dhabuudhaan isaan jallate hedduutu jira kan lakkaawwamee hin dhumnedha. Kallattii kanaan immoo wanti hojjetamaa jiru waan baay'een hin jiru. Har'a sabni kun waan biraa rakkoo baay'ee ulfaataa hamaa keessa jira. Haa ta'uuti waan tokko yoo lafa keenya ragaa tokko yoo lafa keenya boru dhaloonni hojii mana isa keessa jiru yoo fixate immoo hojii manaa waan akka kanaa boru ragaallee ta'a. Waan namni hundi qixxeen beeku. Kanaaf jecha karaa baay'ee wanta baay'ee seenaa Oromoo Impaayera Itoophiyaa kana keessatti baay'ee gadi fagoo ta'ee fi guddaa ta'e ilaalchisnee karaa baay'ee isinii dhiyeessaa turre irraa gaafa Afrikaa keessatti qooda inni qabaachaa turee fi qooda inni qabus garuu isaaf akka hin beekamne akka hin baramne ibsaa turre irraa keessattuu viidiyoo darbe keessatti immoo warri sabni kun jaarraa 16ffaa keessa dhufan dhufeeti asitti kana nurraa fudhate sana nurraa fudhate kana godhe gadaamii akkasii gube gadaamii akkana diige jedhanii barreessaa kitaaba barreessaa oolan kun afaan isaan ittiin barreessan afaan Oromooti afaan Amaarinyaa jedhanii afaan Oromooti. Kanaaf jecha immoo afaan Oromoo akkamittiin afaan kana keessa galee akka meeqaatamni isaa jiru lakkaawwamee illee hin dhumne irraa viidiyoo darbe keessatti isinii kaasedha jechuudha. Karaa biraa wanni har'a viidiyoo har'aa kanarratti immoo isinii dhiyeessuu yaalu isin agarsiisuu yaalu Oromoon gadaa qaba. Gadaan sirna bulchiisa Oromooti jennee yeroo baay'ee hin ka'a amma namni waa'ee kanarratti gaafii qabu hin jiru jechuudha. Gadaan mallattoo Oromoo hundaa ta'uusaa
gadaan sirna bulchiisa Oromoo ta'uusaa sirna dimokiraatawaa uummanni Oromoo waggaa 10,000 dura uummatee ittiin bulaa ture ta'uusaa Oromoon ni amana akka qabatamaadhaan jirutti waggaa 6,400 fi naannoo 21ti amma barrisaayii bara lakkaa'umsaa kanallee akkana jechuu malee ittiin hojjetan ittiin bulla ittiin addunyaa beeksifna jedhee riisarchiin irratti gaggeeffamee UNESCO fi maaloo sanatti silaa waan galmaa'uu qabudha. haa ta'uutii gaa nuti rakkoo biraa kuni waan duubatti hafaa ta'eetidha irraa deemaa waan biraas hin barbaachisa jedhamnee rakkachaa jirra. Egaa karaa biraa gadaa kana yeroo laallu akkuma inneen gadda waa'ee afaanii irratti isinii hime gadaan mallattoo saba Oromoo hundaati jenneera. Kanatti walii galla namni mormu hin jiru jechuudha. Amantiin kana morme hin jiru amma yoonatti. Ayyuun kana morme hin jiru. Gosti kana morme hin jiru. Oromoon kana irratti walii gala. Waan Oromoon afaan tokkoon irratti walii gale keessaa kun isa tokko waan baay'ee irratti walii galeera Oromoon jechuudha. Kun immoo isa jalqabaati. Wanta akka irreessaa, wanta aadaa Oromoo laallatu, waan uffannaa Oromoo laallatu. Uffannaa Oromoo irratti garuu wanta irriin jiru uffata Baalee, uffata Arshii, uffata Shawaa, uffata Maaloo kana dhiisa. Hin jiru wanta akka kana. Uffatuma Oromooti inni Baalees. Inni Arsiis uffatuma aadaa Oromooti. Inni Harargees uffatuma aadaa Oromooti. Hundi uffatuma Oromooti. Maqaa akkasii kennuun naareetii fi maalii akka uumame keessatti ilaalladhaati. Kana waa'ee gadaa yoo as deemine gadaan mallattoo saba Oromoo, saba Afrikaa, uummata Afrikaatiif mallattoo tokko ta'uusaa an akka Azmaroom Laggasee baay'ee xooxeffatanii qoccaamanii baay'ee barreessaniiru uummata Oromoo kana jalaa baduusaa. Kanaafuu mee gadaan maalirraa dhufe isa jedhu ilaallaa jechuudha. Gadaan akkamitti uumame maalirraa ka'ee gadaa sirna kana tolche uummanni kun jaarraa sana keessa isa jedhuuf hawaasni uummanni kun yeroo dhalatu namni maatii horata. Maatiin immoo abbaa fi haadha hangafaa quxisuu qaba. Inni kun dhalachaa deema. Gaafa dhalachaa deeme gaafa jedhu jidduu isaaniitti wanti baay'een uumamuu danda'a jechuudha. Fedhii adda addaa qaba namni gara haadha tokkooti waan wal fakkaataa hin fedhu. Fedhii kanaan namni walitti bu'u jira. Walirraa fagaachuutu jira. Kanaaf jecha uummanni kun gattaa'ee maatiin Oromoo gaaddisa tolfatee jechuudha. Gaaddisa tolfate warrumti jalqabaa jechuudha. Gaafa 2 turan, gaafa 3 turan, gaafa 5 turan, gaafa balbala turan otoo gosa hin ta'in. Balballi maatii kun gadaa bakka waltajjii tokko tolfate. Waltajjiin isaan uummatan kun gaaddisa. Gaaddisa kana jalatti seera tumatan. Seera hangafaa quxisuu tumatan. Seera hangafaa, seera quxisuu, seera hollaa, seera karraa, seera maddaa, seera jarmii akkasittiin tumatanii wal duraa fuudhan ittiin hoogganamuu eegalanii jechuudha. Maatii keessaa ka eegatan. Eega hawaasa guddaa ta'e walitti naanna'een tolchine jechuudha. Xiqqaa maasii xiqqaa irraa ka'ee hawaasuma Oromoo wajjin guddachaa dhufe gadaan jechuudha. As keessatti ogeessa gadaa seera gadaa tumuu keessatti amma gadaan jiraachuu isaa Oromoo walii galeera. Gadaan mallattoo Oromoo hundaa ta'uu walii galeera. Godinaalee fi aanaalee hunda keessatti gadaan amma tokko karaa turizimii Oromiyaa kana gadi daddaabachaa jira. Yoo guutus ta'uu baate akkuma aadaatti akka jaarsummaatti akka qe'ee keessa deddeemuun maayyamamaa fi akka gadaa durii sanatti bulchuudhaaf immoo waan isa irratee jira. Haa ta'uti ogeessi gadaa jira jechuudha. Gadaan luba miti hangafni gadaa. Luba yookaan foollee yookaan doorii miti hangafni gadaa. Waajjira muummee guddaatu jira gadaa keessa. Waajjirri muummee guddaan kun inni olaanaan waajjira abbaa muudaati. Abbaa muudaa jechuun hangafa saba gosa lammii fi balbalaati hunda beekumsa hundaan waliigalaan muuxannoo dheeraa qabu kan gadaa kana tolchanis isaanii jechuudha. Warra muudaa jedhamu. Warra muudaa abbaan muudaa kun waan beekumsaan filamuudha. Beekumsaan dandeettii beekumsaa fi ogummaa waaqindeessuutiin ilaalama. Kanaaf abbaa muudaa jedhaniin. Maal muuda? Waan baay'ee falaasama Oromoo keessa wantoonni jiran hedduun jiru. Falaasamoota Oromoo hedduu kanaaf isatu kalaqe. Isatu waajjira muummee gadaa kan abbaa muudaa jedhamu kana dorgommii gadaatiin yeroo filamanii wal keessaa filaman mirkaneessa gadaatiif aangoo gadaatiif abbootii muudatu caffee jiran irratti mirkaneessaa jechuudha. Abbaan muudaa kun immoo beekumsaa filamaa beeka. Beekumsa kana kan yeroo dheeraa saba barasaa keessa jiraatu keessaa nama beekumsaa waa hundaan beeku jechuudha. Waa hunda kan beeku. Kan bulchiisa beeku, kan aadaa beeku,
kan safuu beeku, kan duudhaa beeku, kan jilaa fi jiloo teessisee goda dhagaa teessisee wanta dabaa fi waan jallinaa fi waan qajeelaa addaan baasee saba barsiisuu fi warra muummee gadaa ta'anii luboota gadaa filaman sanaafuu beekumsa baay'ee kan kennu akkatti isaan bulchan kan gorsu gorsaa gadaa, muummee gadaa, mataa gadaa, abbaa muudaa jedhamutu jira jechuudha. Kanaafuu abbaan muudaa yeroo baay'ee umuriidhaan deema. Maaliif kolleejiin hin jiru, manni barnootaa hin jiru, yuunivarsiitiin hin jiru, wanti muuxannoo kuufachaa deemu kun nama bakka bu'aa ollaa isaatti, mucaa isaatti, warra isatti dhiyootu sarraa barata, warra isa faana oolutu sarraa barata jechuudha. Nama tokkichaa miti gaa beekaa. Oromoon bakkuma jirutti abbaa muudaa sin qaba, akkuma abbaa gadaa jirutti jechuudha. Abbootiin muudaa kun garuu dandeettii ogummaa beekumsaan filatamanii gadaa tajaajilu. Hayyoonni gadaa eega bakka bu'anii, luboonni gadaa eega bakka bu'anii kan isaanii mirkaneessu abbaa muudaati. Otoo abbaan muudaa hin eeyyamne luba gadaa ta'ee hoogganuu hin danda'u. Maal eega abbaan muudaa kun seera gadaan tolchetu jira. Fakkeenyaaf seera gadaan tolche keessaa lubni tokko ulaagaa fayyummaa isaa qaamni isaa nagaa ta'uu, sammuun isaa nagaa ta'uu, fayyaa ta'uusaa, waggaa 32 guutuusaa, 32 fi isaa ol ta'uusaa, muuxannoo guddina gadaa keessatti ijoollummaarraa gaammee xiqqaarraa kaasee amma dhufee doorii fixee amma luba seenutti maal hojjete? Kana dura immoo rakkina qabaa, hawaasa keessatti amalli isaa rakkina qabaa, waan amala badaa uummata keessatti qabaa. Kana hunda kan qoratu abbaa muudaa jechuudha. Qaamni isaallee fayyaa ta'uu qaba. Namni luba gadaa ta'u iji isaa guututti arguu, qaamni miiraa isaa guututti dhaga'uu, dhaggeeffachuu, fuunfachuu, qaqqabachuu danda'a. Gurri isaa fagoo dhagaa. Kana hunda kan qoratuu fi kan sirreessuu fi kan akka ta'u godhu kan filamee dhufe sana check and balance isaa amma warri faranjii jedhan sirna sana keessatti kan hojjetu waajjira abbaa muudaa jedhamu. Amma yoonaatti waajjira abbaa muudaa kan jedhu nageenya ta'anii garuu hayyoonni jaarsoliin argaa dhageettii akka nu dabarsanitti luboonni gadaa ajaja inni ajajuun, gorsa inni gorsuun, hima inni himuun hojjetu malee isaan beekumsa isaaniitti qoodha. Beekumsa waggaa 8 qabu, waggaa 12, 14, 15 qabu. Duraan daa'ima turanii bara dooriitti kan isaan baratanii bara doorii sana keessatti seera bulchiisaa kan baratan jechuudha. Bari doorii sun waggaa 8, bari foollee, bari dabballee, bari gaammee yeroo taphaati, yeroo qooda xixiqqoo ba'an. Kanaaf irra guddaa gaafa gadaa hooggansa gadaa qabatan kan isaaniin gorsaa gadaa, hoogganaa gadaa, abbootii gadaa sirreessu abbaa muudaa jedhama jechuudha. Seera gadaa keessatti abbaan muudaa waajjira dhaabbilee adda addaatu jira. Fakkeenyaaf abbaa muudaa, abbaa karraa, abbaa maddaa, abbaa lafaa, abbaa duulaa, abbaa aadaa, isaan kana abbaa dhaa, astiroonomar warra guyyaa lakkaa'u, warra dhaa eegan. Isaan kun abbaa dhaa jedhama. Abbaa muudaa, abbaa karraa, abbaa maddaa. Abbaa karraa jechuun ministeera loonii jechuudha. Qoroo gadaa yookaan immoo qortii gadaa warra gadaa qoratan, gadaadhaaf qorannoo gaggeessan, jallina gadaa qoratan, bulchiisa uummataa irratti gadaa waan dhiibbaa geessise qoratan. Warra aduu laalan, adulaala fakkeenyaaf adules jedhanii karra Eertiraatiin odeessan kun adules isaan jedhan adulaalu, adaal warra gosa adaal warra aduu laalu amma adaal ta'anii affaara ta'anii achi ba'aniiru isaan warra aduu laalu. Aduu jechuun ayyaana guyyaa dhaha isaan kana wal qabatee warra laalan ministeerota kana jiraa ture jechuudha. Isaan kana hunda kan to'atu, kan qindeessu, kan ogummaa isaanii madaalu, kan ragaa irraa fuudhu, kan ragaa sana qaacceessu, kan uummataa dhiyeessisu waajjira abbaa muudaa jedhamu jechuudha. Yookaan warra abbaa muudaa jedhaman jechuudha. Irra guddaa seerni gadaallee yeroo cabu warri lafatti hafee gadaa rarraasee hambisee gadaa amma mumullatu kana hambise keessattuu giddu galeessa kanaa fi ba'aa wallaggaa kanaan qabatee amma yeroo dhiyootti warra abbaa muudaa turani jechuudha. Warri abbaa muudaa kun booda gara qaallutti of jijjiiran. Qaallutti gaafa of jijjiiran maal fidan? An kiristaanni kiristinnaa fide isaan ammachiisaa fidan. Akka seenaan Oromoon banne jechuudha. Amma namoonni baay'een yeroo warra qaalluu gadi xiqqeessanii, warra qaalluu gadi buusanii
baay'ee waan tokko waan hin hubatin haasa'an baay'ee nama gaddisiisu jira jechuudha. Namootni gurguddoon umuriin isaanii gabaabaadha warri qaalluu gabaabaadha. Gadaan diigamnaan as garagarchanii warri abbaa muudaa seera qaalluu godhan seera abbaa muudaa jecha. Maal namni maqaa ammachiisatiin maqaa Oromoo baasuu lafa Oromootiin waan eeguu daangaa waan tokko safuu Oromoo aadaa Oromoo duudhaa Oromoo isaan kana warri eegee amma tokko amma argine amma nuti abbaa muudaatu hin dhaqqabne nuti amma abbaan keenya abbaa muudaa warra abbaa muudaa hin dhaqqabne warra qaalluu dhaqqabne warri qaalluu deemanii booda gara waan biraatti ajijjiiru malee dameen kufaatii abbaa muudaa warra qaalluuti. Kana beekuu qaba sabni keenya jechuudha. Qaalluu jechuun immoo nama dhiiraaf dhalaa hin jedhu innis ogummaadha. Akka amma raajuu faguu waan akkasii miti qaalluu. Suni waan booda dhufee korrojaa gara biraarraa korrojamee maqaan isaanis ittiin badee isaanis ittiin laafani malee qaalluu jechuun warra muudarraa damee xiqqaa ta'anii gadi bu'anii aadaa Oromoo jala dhaabbatanii seenaa Oromoo jala dhaabbatanii warra isarraa nu qaqqabe maqaan Magarsaa maqaan Caalaa maqaan Dachaasaa Gabbisaa eenyurra jennu isaan irraa nu qaqqabe waan tokko waan mamii hin qabne jechuudha. Walda Goorgis akka hin baane Gabra Goorgis akka hin baane immoo utubaa kan ta'e isaanii eega isaan kun dhufanii jechuudha. Kanaan mallattoon Oromoo asitti hafee kanaafuu waajjira abbaa muudaa jedhuufi seera abbaa muudaa jedhu sirriitti qorachuun nurraa eegama beekuunis nurraa eegama. Isaan kun camnaan cabee jechuudha Oromoon. Kan baal laggate Oromoon kan baal baasate kan baala baase kan balaa baase kan balaa buuse luugama abbaan muudaa itti kaa'utu dhabamee jechuudha. Abbaan muudaa hunda hooggana. Aangoon abbaa muudaatii ol gadaa keessa hin jiru. Lubaa gaditti baay'eetu jira. Lubaa gadi yubni eega luba keessaa badellee jira. Kan hunda iddoo tokkotti seera hunda kan tiksu waajjira muummee gadaa warra abbaa muudaa jedhan sanii jechuudha. Warri abbaa muudaa dhumarratti eega sirni gadaa Oromoo cabee qaalluu ta'an. Qaalluun immoo waan baay'ee Oromoodhaaf buuse qaba. Qaalluun inni dhugaa jecha. Warri biraa waan adda addaa keessa gashanii waan karaa adda addaa dhufe sagantaa alagaatiin dhufe sitti makanii waan maqaa qaalluu kanayyuu busheessantu jira. Qaalluuf fakkeenyaaf amma Finfinneen kifila katamaa tokkichi Qaallitti jedhama. Teessoo Qaallitti bakka qaalluu seentarii muummee turte ishiin jechuudha. Dubartii ta'uu agarsiisa Qaallittiin. Achumatti immoo naannoo Qeeshiitti haqaa haqii laga haqaa haqiitu jira jechuudha. Haqa haqu bakkeetti Oromoon agadaayee baasu bakkeetti seerri dabe sirreeffamu bakkeetti goofni namarraa bahu goofa jechuun namni nama lubbuu namaa karaa malee balleesse waggaa meeqa waggaa torba eega miciica'ee jiraate booda goofni irraa bu'a qeensa isaa irraa muranii mataa isaa irraa buusanii goofni bakki itti bu'u kun haqaa haqii jedhama. Handhuura biyyattii keessa jira laal maqaan seenaa guddaan kun jechuudha. Garuu bakka sanatti irraa waan akkana waan biraa waan kanaa namni quban qabu jechuudha. Iddoon kun illee silaa iddoo muuzeemii ta'uu qabaa jechuudha. Qoratamee maali Qaallittiin maal turte dubartittiin yookaan qaalluun kun maal ture iddoo sanatti. Kuni mataan isaa waan bu'aa qabu ture qoratamuu qaba ture. Itti ijaaramee kunuunfamee bareeffamee irraa qoratamu irraa baratamu ture maaltu hojjetama achi keessatti. Qoshqoshee mana namaa keessa naqame muuzeemiidha jedhamee laaluudhaaf baay'ee mumuddamnu baay'ee jira. Kuni haqaa haqii laga haqaa haqii bakka haqni itti bahu jechuudha. Kun immoo seentarii giddugaleessa kanatti ishii Qaallittii santu achitti hojjetaa jechuudha. Kun yeroo dhiyootti badee namoonni baay'een umurii waggaa 100 waggaa 80tti waan asitti hojjetaman maatiin keenya nutti odeessu waan turaniif kanaaf uummanni keenya kana hunda qorachuu qabnaa kana hunda irratti hojjechuu qabnaa kana ga'uudhaafuu waan baay'ee nu barbaachisa garuu waan akkanaatti ture kun immoo seenaadhaaf haa ta'u jedheen har'a immoo viidiyoo kana isinii fiduu barbaade egaa sirni gadaa ani ittiin utubame warra abbaa muudaati. Abbaan muudaa nama beekaa bara isaa keessa nama jiraatu keessa as a professor akka amma professor jedhan yookaan nama intellectually baay'ee guddaa ta'e muuxannoo jireenyaa yeroo dheeraa keessa waan meeqa gonfate barumsa akkaadaamii malee an akkas fakkaatu sanaa ol yaada tarii meebii barreessuu manaamina kanaan yoo isaa gadi ta'e addunyaallee beekaa jechuudha. Addunyaallee beeka naannoo ollaa isaa naanna'ee abbaan karraa abbaan maddaa abbaan lafaa abbaan tulluu abbaan malkaa
isaan kun isa jala jiru. Wanti madda jechuun bishaan jechuudha. Qabeenyi lafa kanarratti sabni kun kunuunsi inni guddaan madda bishaan biqiltuudha. Maaliif lafa horsiisa horii irratti xiyyeeffata waan ta'eef isa kana hundaaf ministeera gara 47 lafa kaa'ee jira seerri gadaa jechuudha. Yeroo biraa itti deebinee marsaa lammataa irratti kanarraa itti isinii fufuu hin danda'a yoo jiraanne. Egaa kanaafuu viidiyoon kiyya addarraa kana laallata galatooma.